Farsi bultoonni tibbana kana ammoo gaazexeessuu Tsaddala Lammaa Alanshaa jirti. Sababni ammoo miidiyaa irratti yakka namummaa sirni Abiyyi raawwate maaf saaxilamteedha. Kun barruu xiinxalaa siyaasaa fi hayyuun Oromoo Jawaar Mohammad barreesse dhimma gaazexeessituu Tsaddala Lammaa irratti barruu guutuu isaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Hamma xumuraan faana tura. Nageenya isin gaafachuu hin irraanfanne yooyyaa harka fuuni ashamaa jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa barruu xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohammad waa'ee gaazexeessituu Tsaddala Lammaa irratti barreesse guutuu isaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa wataatan yookaan subscribe godhin subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa kataatan akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessan dhaamsa keenya gara barruu xiinxalaa siyaasaa fi hayyuu Oromootti isin dabarsina. Isinis hamma xumuraan faana tura. Barruun xiinxalaa siyaasaa fi hayyuu Oromoo waa'ee gaazexeessituu Tsaddala Lammaa irratti barreesse akkas jechuudhaan eegal. Farsi bultoonni tibbana kana immoo gaazexeessituu Tsaddala Lammaa Alanshaa jirti. Sababni immoo miidiyaa irratti yakka namummaa sirni Abiyyi raawwate maaf saaxilteedha. Akka nama gameetti siyaasa biyya keenya keessa tureetti alanfamuun kun homaa akka ishee hin miine waan beekuuf ofirraa ittisuuf guuzaa hin barbaaddu. Ammoo Tsaddalaan eenyu akka taate qabsoo Oromoo akkasumas siyaasa Itoophiyaa keessatti gahee ishii maal akka ture warra irraanfate yaadachiisu warra hin beekneef akeekuuf waa jechuufidha. Tsaddalaan namoota miidiyaa dhugaan walaba ogummaa gaazexeessummaa profeeshinaala cichoominaan talii galummaa gadi dhaaban keessaa hangafa. Addis Istaandaard waggoota 15 darban kana madaala Istaandaard Star miidiyaalee Itoophiyaa keessaa adda duree akka ta'e namni mormu hin jiru. Yeroo gaazexeessonnii fi magaazonni hedduun takka gara mormitoota guruun oduu dhugaarraa fagaate balballoomsan kaawwan ammoo mootummaa sodaatanii faayidaaf itti maxxananii dhugaa uummataa dhoksan misooma sobaa faarsaa turan. Tsaddalaan Addis Istaandaard oduu fi odeeffannoo qabatamaa ragaa waliin dhiyeessuutti cichitee asiin geesse. Gama qabsoo Oromoonis yoo taate miidiyaa dhuunfaa biyyattii jiran keessaa kan hangafa qabsoo qeerroo uummata cinaa dhaabbate Addis Istaandaard qofa akka ture warri akka kiyya rifeensa dobbaa ta'e ni yaadatu jedheen yaadam. Tsaddalaan dhuunfaan miidiyaalee addunyaa garaagaraa irratti dhiyaachuudhaan adda durummaan uummataaf falmaa turte. Addis Istaandaard hundeessuu araata afaan Ingilizii qabsoo Oromoo turte. Gaafas warri har'a Tsaddalatti arraba dheeressaa jiru kun irra jireessi wayyaanee jalatti hiriiree qeerroo ajjeesiisaa fi ajjeesaa ture. Kun ammoo akkuma har'a kana mootummaa irra goree gara miidiyaatiin uummata akka Tsaddala kana irratti duulaa ture. Maqaa isaanii gochaa fi jecha isaanii qabsoo Oromoo dura dhaabbataa turan wal cinaa tarreessuun ni danda'ama. Seenaa yookaan histirii Tiwiitarii fi Feesbuukii isaanii ilaaluun laaftutti hubachuun ni dandeessu. Gaafa Abiyyi aangootti dhufe sirni abbaa irree haaraa ijaarachuuf namoota hidhuu fi ajjeesuu eegaluu warra dura sagalee ol kaasee saaxiluu eegalan keessaa Tsaddalaa fi Addis Istaandaard adda duree turan. Abiyyi aangoo qabatee ji'oota muraasa keessatti ce'umsa balaa goofachuu fi butamuuf saaxilamaa jiraachuu eeraa akka turan nan yaadadha. Gaafa wal waraansi Oromiyaa dura jalqabu balaa as deemaa jiru bifa qondaalonni mootummaa dippiloomaasonni fi uummanni hubatuun barreessaa turan. Gaafa wal dura dhaabbannaa mootummaa federaalaa fi naannootti hammaataa deemus akkanuma godhan. Farsi bultoonni Tsaddalaa waa lamaan yoo himatanii fi hamatan agarra. Naatoo TPLF qabdii fi Eertiraaf loogii gooti kan jedhudha. Mee waa ilaallu. Gaafa lolli Tigraay gaggeeffamu Tsaddalaa dabalatee hayyoonni fi rogeeyyiin Oromoo hedduun wal waraansa sana mormuun Abiyyi qeequu turuun waan haalamu miti. Sun dogongora tureere miti. Yakka waraana uummata Tigraay irratti raawwatamu san hayyoonni Oromoo mormuun sun murtii seena qabeessa maqaa Oromoo yakkamaa seenaa irraa oolchuudha. Murni yookaan namni maqaa Oromoon aangoo qabate tokko yeroo saba biraa irratti yakka waraanaa gaggeessu callisuun yakkicha murnaa fi nama yakkicha dalage qofa osoo hin taane sabni hundi akka balaaleffatamu karaa saaqaa ture. Hayyoonni keenya garuu adda durummaa lola sana mormuun isaanii akka dhuunfaattis akka sabaattis yakkichi faalamu irraa nu baraaran olaantummaa safeeffannaa akka gonfannu nu dandeessisan irra deebi'a. Hayyoonni Oromoo lola sana sagalee guddaa fi ejjennoo cimaan balaaleffachuun tarkaanfii sirrii kan xuriin Abiyyi saba bal'aa Oromootti akka hin haqamneef ittiseedha. Tsaddalaan qabxiilee marii Aljaziiraa tibbana irratti kaaftes ejjennuma sana gadi cimsee waan ta'eef sirrii turte. Hojiin Abiyyi fi yakki isaa maqaa gaarii Oromoon qabu irraa fageessu ammas gara fuulduraas cimee itti fufuu qaba. Eertiraan wal qabatee ejjennoon Tsaddalaan tarkaanfachiisaa jirtu kanuma ogeessi fuulduraas saba Oromoo fi Itoophiyaaf yaaddoo qabu murtii qabaachuu maluudha. Lolli humni hin jirree fi seenessi laamshaan dabalamee kasaaraa hamaa sabaa fi biyyatti fiduuf ta'u mormuun Shaabiyaaf looguu miti. Oromoof Itoophiyaaf quuqamuudha. Tsaddalaan kanuma goote ejjennoon hariiroo Eertiraa fi Itoophiyaa irratti kaastu
dhimma ulaa galaana irratti qabdu kan har'a ifoome miti. Gaafa Abiyyi bunaa fi qubeellaan Isaayyaas jala shunquuqu Tsaddalaa fi hayyoonni Oromoo biroo hariiroon biyyoota lamaanii seeraa fi sirnaan akka talliigamu gorsaa fi washwaachaa turan. Dhimma buufata Noodis ta'e Atakaroon daangaa ifatti osoo hin furamin bisni taasifamaa ture dogongora ta'uu bakka qondaalonni jiranitti kallattiin dubbachaa turte. Baruunis baasaa baate. Faarsee bulaan nama cufa akka ofiitti waan ilaaltuuf Tsaddalee Shaabiyaan bitamtee hamii jedhu oofuu feeti. Amalli fi ejjennoon Tsaddalaa nama beekuuf maallaqaan dhiisii Eertiraa guutuu osoo kennaniif waan itti hin amanne nama hojjetu miti. Faallaa kanaan Abiyyi faarsee bultoonni isaa osoo har'a Shaabiyaan lola injifatee Finfinnee qabate mamii tokko malee mallaa jijjiiranii ashkarummaa itti guddatan sana itti fufu. Walumaa galatti Abiyyi fi siyaasa dafanaa isaa qeequun dantaa Oromoos ta'e kan Itoophiyaa dura dhaabbachuu miti. Nageenya biyyaa fi kabajaa sabaatiif dhaabbachuudha malee. Tsaddalee Lammaa Gammachuu jabduu akka sibiila kan aantummaa fi amantummaa uummataa fi biyyaaf qabdu ololaan osoo hin taane hojii waggoota 10 oliitiin kan mirkanaa'edha. Gara fuulduraas murannoo fi ogummaa isheerraa osoo hin daddaaqin akka itti fuftu abdii qaba. Suuraan jalqabaa suuraa kana dura bara qabsoo qeerroo 2016 biyya Suudin keessatti leenjii miidiyaaf gaafa wal agarre kaane. Suuraa lammataa hidhaa booda bara 2023 qeerroo Jarman waliin Tsaddalee gaafachuu Jarmanitti mana ishii iyyaanee dhaqne kaane jechuudhaan dhimma gaazexeesstuu Tsaddalee irratti barruu isaa goolabam. Kun barruu xiinxalaa siyaasaa fi hayyuu Oromoo Jawaar Mohammad kan sagaleedhaan isinii qopheessee jiru. Miidiyaa waan nu dhageeffattaniif galatoomaa ulfaadha. Egaa jaalatamtootaa fi kabajamtoota hammaatii jiru miidiyaa barruu xiinxalaa siyaasaa fi hayyuu Oromoo Jawaar Mohammad kan maan golamnee jirra. Odeeffannoo keenya biraatiin amma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haarawaa taatan yookaan sabskiraayib godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii jiru miidiyaa itti katatan. Akkasuma laayik sheer gochuudhaan jajjabeessaan dhaamsa keenya waan nu wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadha.